Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii akkam jirtan fayyaa keessanii? Alhamdulillah nagaa jira. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo tana keessatti warroonni jajjabeessitan warroonni koomentiidhaan jabaadhunaan jettan hundi keessanuu hedduu galatooma. Akkasuma viidiyoo kee ilaaltanii laayikii haggootanii bira tartan hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Har'a maaskii fuulaa bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Maaskiin fuulaa kun kan uumamaati. Maaskiin fuulaa hedduu jira. Kan alaa bitnu kan saamsamee gurguramu kan maaliif hundi isaanii keemikaala qaba waan ta'eef kan uumamaa kan gahee hin jiru. Kanaaf hundi keenya haala salphaadhaan keessattuu dubartoonni wantoota mana keessatti argannu fuula keenya gogaan fuula keenyaa kan caccabne akka wantoonni garaagaraa irratti hin baane akka bugurii wantoota gugurraacha akka irratti hin baane kan fayyadu. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofa. Sandura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan fuuldursiyo sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasuma viidiyoo kiyya irratti yaada qabdan koomentii jalatti naa kaayaa. Yoo isinitti tole immoo laayik gochuudhaan sheer godha. Kanaaf haala kamiin akka isin fayyadamu isin garsiisa. Nafaan tura. Maaskii kan hojjechuudhaaf kan barbaachisu daa'imaa fi irdiidha. Lachuu kan uumamaati. Kanaaf fuula keenya irratti gogaa keenya irratti rakkoo qulqullina fidu. Irdii maankiyaa gamaasha nama tokkoof waan ta'eef daima maankiyaa lama sirriitti waliin dhahuu qabna akka wal fudhatu. Haala kanaan wal fudhatee jira. Harkaan dibadha. Yoo dibatan masaaj godhaa sirriitti. Gogaa keessaniif hedduu bareeda. Akka gogaan fuula keessanii bakka jirutti akka turuu fi wantoonni gurraachi akka irratti hin baaneef akkasuma finniisa ta'e akka gogaan keessanii hin caccabneef isin gargaara. Fi gogaa laaffisuuf daa'ima keessatti gogaa laaffisuuf hedduu fayyada. Akkuma argitan fuula kiyya guutuu dibadhee jira. Yoo harka keessaniin akka maasaajii gootan akkasuma istiimii kana dibatanii istiimii yoo seentan baay'ee bareeda. Akka hojiisaa sirriitti hojjetu taasisa. Wantoota uumamaa akkana fayyadamuudhaan gogaa keenya akka jirutti tursiisuu dandeenya.
kanan daqiiqaa muraasa ture dhiqadha. Akkuma argitan fuula kiyya dhiqadhee dhufee jira. Hedduu bareedaadha. Akkasuma gogaa laaffisuudhaaf hedduu gargaara deemi. Wantoota gurraacha fuula keessan irratti jiru balleessuudhaaf hedduu isin gargaara. Kanaaf hundi keessaniyyuu maaskii kana fayyadamaatii ilaala. Akkasuma fayyadamtanii yoo isin gargaare yaada keessan koomentii jalatti naa kaayaa. hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. San dura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana saabskiraayib godhaa, maatii ta'a. Yaada qabdan koomentii jalatti naa kaayaa. Viidiyoo jaallattan laayik gochuun dagatiin akkasuma sheer. hanga yeroo itti walitti deebinutti nagaannaa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.